Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota YouTube Kichuu Oromiyaa. Amma kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhe barsiisonni daa'imman barnoota idilee duraa barsiisuu qabanii amala akkamii agarsiisuu qabu yookaan immoo daa'imman bifa kamiin qabachuu qabu wanta jedhu irratti yaada xiqqoo isiniif laachuu fedha. Barsiisonni daa'imman barnoota idilee duraa barsiisanii hojii hojjetan kana jaalala guddaadhaan fedhii guddaadhaan kan hojjetan ta'uu qabu. Sababni isaa daa'imman umurii barnoota idilee duraarra jiranii waa beekuudhaaf kan fedhiin isaanii guddaa ta'e waan ta'eef waan adda addaa qaqqabachuu, waan adda addaa dubbachuu fi achi fiiganii as fiiguudha fedhiin isaanii jechuudha. Sababni isaa fedhii waa baruu guddaa kan qaban waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaatiif barsiisaan daa'imman kana barsiisuu qabu. Barsiisaa akkamii ta'uu qaba? Barsiisaa kana obsee amala daa'imummaa ta'uusaa hubatee jaallatee wanta gochuu akka godhee daa'imman kana barsiisu ta'uudha qaba jechuudha. Kan biraanii barsiisonni daa'imman barnoota idilee duraa barsiisanii daa'immanii wajjin walitti dhufeenya akkamii qabaachuu qabu? Daa'immanii wajjin walitti dhufeenyi isaan qabaachuu qabanii daa'imman hunda ija tokkoon ilaaluu danda'uu qabu. Jaalala haadhummaa agarsiisuu danda'uu qabu. Jaalala abbummaa agarsiisuu danda'uu qabu. Daa'imman hunda ija tokkoon ilaaluu qabu gaafa jennu barsiisonni tokko daa'imman tokko ofitti qabanii haammatanii dhungachuu. Daa'imman isa tokko immoo achumatti ilaalanii dhiisu. Isa tokko harka qabanii dubbisu. Isa tokko achumatti ilaalanii dhiisu. Isa tokko maqaadhaan waamanii itti haasa'u. Isa tokko immoo maqaa dhuunfaa isaatu hin taane maqaa waliigalaatiin waamanii itti haasa'u hin jiru. Kun daa'imman keessatti fiiliingii yookaan immoo ilaalcha addaa isaan keessatti uumuu danda'a. Jibba barsiisaa, jibba barumsaa isaan keessatti uumuu danda'a waan ta'eef wantoota goonu hunda irratti of eeggannoo guddaa taasisuun keenya barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya tokkoon isiniif kaasuu barbaada. Mana barumsaa tokko keessattitu barsiistuun tokko daa'imman 2-3 wal bira jiran keessaati daa'ima muraasa dhungattee daa'ima tokko dhiisti. Gaaffiin kana gootu daa'imni kun ganamaa kaastee hamma galgalaatti yaadaatu turte jechuudha. Amma mana barumsaa kana keessa teessu waa'ee isa barattuu dhiiste waa'ee wanta barsiistuun ishee goote kana yaadaa turte jechuudha. Sana booda gara manaatti ergi galtee booda boossee. Kanaatiif guyyaa kana daa'imni kun barumsa hin barannee jechuu dandeenya. Kanaaf of eeggannoo taasisuun gaariidha. Garuu wanti natti tole tokko nutis irraa barachuu qabna jedhee wanti yaadu aariidhaan isa deebistu malee haatni daa'ima kana daa'ima koo biratti daa'ima kan biraan dhungatin. Daa'ima koo gabbaasi yookaan daa'ima sana gabbaasiiti dhungadhu. Itti nagarsiisin yoo argitedha waan ta'eef fiiliingii kana kan isheen qabaattu yookaan immoo miirri kun kan isheetti dhaga'amu itti nagarsiisinii jettee dubbatte jechuudha. Nuti immoo akka barsiisaatti maal gochuu qabna? Jaalala haadhummaatiin, jaalala abbummaatiin daa'imman hundaa ija tokkoon ilaallee barsiisuu itti dhiyaachuu danda'uu qabna. Irra caalaayyuu itutti dhiyaanne garmalee ofitti qabne dhungachuu baanne gaarummaa hin qabaata daa'imman hunda. Jeneraali yookaan walitti qabamiinsaan nagaa gaafannee harka immoo yoo qabnee dubbisne ga'aadha jechuudha bifa wal fakkaatuun. Irra caalaa immoo jechoota mimmi'aawoo daa'imman kanaa kaka'umsa gaarii isaan keessatti uumuu danda'an jaalala walii isaanii jaalala keenya akka isaan qabaatan if gargaaru fayyadamnee ga'aa ta'aa jechuudha. Kanaatiif iyyuu daa'imman isa tokko gar tokkotti madaala keenya jal'isuun nurra hin jiraatu jechuudha. Even yonnaa daa'imni kan keenya ta'e jechuun gaafa akkas jedhu kan fooniin nurraa dhalate illee barattoota sana gidduu jiraate jaalala addaa kan haadhummaa kan dhiigummaa kan nuti agarsiisuu ni qabnu mana keenyatti malee mana barumsaa keessatti daa'imman hunda ija tokkoon ilaaluudha qabnaan. Yeroo hundumaa daa'imaaf wanti barsiisaan see gootu sirriidha. Wanta haati gootu wanta abbaan godhurraa barsiisaatu sirriidha jedhanii yaadu waan ta'eedhaaf jechuudha. Wanti barsiisaan isaanii godhu keessa isaaniitti ilaalcha addaa uumuu danda'a. Yoo jaallanne jaalala addaa barsiisaadhaaf, jaalala addaa barnootaaf qabaachuu danda'u. Akkasumas immoo ilaalcha gabbu'aa hin qabaannaaf yoonnaa ta'e barsiisaan kun hin jaallatu, barsiistuun kun hin jaallattu jettee yaaddee ilaalcha gadi bu'aa barnootaaf illee barsiisaadhaaf illee qabaachuu dandeessi waan ta'eedhaaf jechuudha. Itti dabalataanii daa'imman kana irratti xiyyeeffannaa guddaan kan hojjechuu qabnu barnoota keenya
viidiyoo fi faaruudhaan yoo deeggarame mata dureewwan hunduu viidiyoo faaruudhaan yoo deeggarame gaariidha. Maaliif yeroo dijitaalaa waan ta'eef daa'imman viidiyoo ilaaluu maleeffatanii jiru. Fedhii guddaas hin qabu. Kanaatiif iyyuu hojiilee hojjennu viidiyoodhaan yoo deeggarre gaarummaa hin qabaataa jechuudha. Faaruun illee daa'imman keessatti tokko deddeebi'anii jechuudhaaf fedha qabaatu. Gaafa deddeebi'anii jedhan deddeebi'anii dhaga'u waan ta'eef hin hubatu keessa isaaniitti hafa. Kanaatiif faaruudhaan illee yoo qindeessine daa'imman keenya biraan geenye gaarummaa hin qabaataa. Walumaa galatti barsiisaan tokko daa'imman hunda ija tokkoon ilaaluun gaarummaa qabaata jedheetan yaada. Baay'ee galatooma. Xumurarratti dhaamsin qabu maalidha? Yaada dabalataa barsiisonni daa'imman barnoota idilee duraarratti barsiistan karaa fuula feesbuukii keenyaa Kichuu Oromiyaatiin viidiyoodhaanis ta'e barreeffamaa yoo nuun geessanii qindeessinee karaa yuutuubii hawaasa bal'aa biraan ga'uu dandeenya waan ta'eef bifa yaadaatiin yaada keessan bifa viidiyootii fi bifa barreeffamaatiin nu biraan ga'uu dandeessu. Galatoomaa.